ilma namaati. Ilmi namaa biyya tokko takka baadha takka makiina baabaadha jechuudha. Biyyi takka lammiilee isii yoo barsiifate barnoota tiyoorii xiqqaa kan qofa osoo hin ta'in barnoota ogummaa gaarii yoo barsiifatte ilmaan siisu biyya san keessatti misooma guddisa. Biyya san irraa yoo bayan dalagatanii leencalloo biyyatti ergan. Doolaara biyyi har'a qabsoo itti kana biyyaa biyya danda'a jechuudha. Yeroo hedduu kan wayii waan ijoolleen keenya fakkeenyaaf biyya saawutii keessa gara miliyoona tokkootti jira jiru. Qatar, Emirates biyyoota adda addaa keessatti namni keenya hedduu jiru miliyoonotaan jiru. Garuu immoo hojjettoota biyya sana hojjetan biyya sana keessa hojjetan keessa kaffaltiin gadaanaan kan kennamu nama keenyaaf waa'ee maaliif akka ta'e beekani tokko afaan biyya sanii hin beeknu bahachuu galeessa yoo ta'e afaan arabaa hin beeknu awurooppaa yookaan illee fireech yookiin ingilish hin beeknu tokko afaan hin beeknu lammaffaa barnoonni nu barannus barnoota qabatamaa miti jechuudha ijoolleen biyyoota arabaatti wanti rakkatanii wanti miidhamanii ogummaa gaarii osoo barsiisin afaan biyya sanii osoo barsiisin waan dhaqaniif tajaajila gahaa warra isaan qaxaruuf hin kennuu hin dandeenye mirgaaf dadhabbiillee eegsisuu hin dandeenye. Ollaan ta'e biyya namarraa biyyi keenya kun yoo laaltan barnoonni isaanii keessattuu karaa ogummaati baay'ee baay'ee cimaa. Sakkoo osoo hin ta'in afaan Ingilizii waan dubbataniif hedduu barbaadamu. Jarman kun amma kumaatama amma jechuudha walii galtee jirti jechuudha. Kufuu qofa miti ta'e kaffaltii lammii biyyaatiif hojjetaa akkasuma ni argachuu danda'u. Maaliif hin dandeenye? Akka mootummaan biyya saniitti hawaasnis dhimma isaa hoggaa barsiisu waan gabayaan addunyaa barbaadu ogummaa gama fayyaa fa'a ogummaa qabatamaa barsiisuu lammaffaa ijoollee fi waan namni biyya alaa deemee isin dalagatii jechuu dandeenya. Adeemni biyya sanii ijoolli daaraa godhee dhiisi gaamuma dhageeffatu nama kumaatamaan dargaggeessa kumaatamaan gara hojii seetu fadha. Hojiitti bobbaasuu qaxaruu hin danda'u. Kanaaf dhimmas ekspoortii malisuuf. Ilma namaa ekspoortii godhuun hojjetaa ekspoortii godhuun biyyoota alaatti erguun dirqama. Nu fayyadaaf. Garuu nama keenya biyya alaa dhaqee akka gabroomu osoo ta'in biyya alaa dhaqee mirgaa gaariidha. Mirgi isaa kabajamee akka dalagatu gochuu danda'u. Maal jedhu darbee? Isin walii achiin darbuun Guftanii amal lama asatti bu'ii dalagachuu rakkoo qabu. Amma isaan rakkoo qabu. Amma isaan booda garuu afaan keessa fooyyeffatanii afaan biyyaa baratanii barnoota ogummaa keessanii baratanii hojii pirofeeshinaala dalagu yookiin immoo daldala mataa keessatti small business dalagachuu danda'u. Yookaan qaxarameetu waan walitti qalee yoo qaxee utaale jireenyi biyya baratanii osoo ati argin saayikila keessa seensaa jechuudha. Kanaaf wanti jaanee hojjechuu qabdan akka ni zamaa seeta. Wanti jaanee hojjechuu qabdan yeroo firaasa. Wanti jaanee hojjechuu qabdan amma namoota sanii jirtan afaan baratanii jirtan dalagaa seenanii jirtan fuula keessan irraa waan dabalamu. Boonaa isin irraa fuudha. Kan dura haala isin irraa fuudha. Bakki yoo ta'in usuma bisas baay'ee kanaan boon tarii immoo nu gaajjeedha. Ammoo maal walitti jaa? Ogummaa fakkeenyaaf ogummaa sibiila keessa jiraatan ogummaa irratti barnoota dabalataa leenjii dabalataa fudhachuu. Har'a yoo yuuroo 50 sa'aatii isin qabalan amaddu 70 dhibba galuudhaan carraaqqachuu. Elektirooniksii keessaa yoo jiraatan fayyaa keessaa yoo jiraatan har'a health assistant yoo taate gara register nursing hojjechuu register nurse yoo taate oksuma dabalachaa hojjechuu carraaqqachuu jabaachuu maaliif? Yoo rabbi nu jiraachisee biyya sanii jiraachise amma diina booda biyya sanii uffata akka isin batu waliin batamu. Amma diina booda dheeyitanii ofiyyoo warra lafa kana osoo hin ta'in warra qabeenya keessanii dhaqee hayyoo akkoo mana ijaaru qofa osoo hin taane daldala tokko warshaa tokko banee obboleeyyan teessan dubbiidhan teessan bu'aa danda'amanii carraa hojii warra humna akka taatanii barbaadu. Walii akka joolu. Siyaasa
Mas magkakanin ka das. Akhirnya kamu antin. Orang orang kasih pernah kamle, jalan kayaknya terkadang dia terkadang sini. Kita mau kasih ke kamle. Otak itu desa, jirennya nama, oh yes itu. It's about improving quality of life. Quality of life bukan ini. Gama mayani, gama suara tadi, gama mana kayak segala ini. Anak unta buat mau mali, kalau tidak malu. Kalau malu, dia orang agama itu bernota, ogumma, namusa. Tidak dia tu, kau tak Tuhan dah buat baik, baik ni. Ini kan tak apa kita pun dikehad itu, dia kambing. Dua pihak sedih sampai nak itu. Nanti kayaknya tiga yang ayat kambing. Gama nak terkari itu. Gama bernota itu jamaah dia maju. Amma mau beli, bela kurasi, akan aja mantan, bisa daun berbeda, itu disinjalan dah, wanita sinjal itu disinjal. Mari ni, alasan mereka orang sinjal, umat ini dua kau jaga desi ni dua kau ni dua kau, orang namus kau, orang berosa ni cima, orang dalam ni cima, orang barang tu ni abu berjaya, tahu yo mereka. Apa itu buat kita yang baik? Gowani itu badai. Anak bukan, tinggal bukan, simpan bukan. Akai sih nabos gowani berubi, nabos tadi itu kalau toma, kalau gumra kalau bos tadi kaki tangan kamu kalau toma. Karena rasanya siapa orang sini tu ni, isi buka bacaan mana bu cerah, kaki demi kesini. Aye, galatoo maamulfaa daawwiti keessanuu amma namoota harka baasanirraa gaafiif deebii fuudhaa dubartii raayis dhiira raayis namoonni gaafii qabachuu barbaadu. Tokko maal ture? amma faarfisa lafa Swam jadi kan, namanya kan dulu kok. Akan mereka sekali awas ini, maka wala kerja kerja sekali. Itu hari sebagai beri untuk disali, agar itu kami ulfata. Hari apa awas dijekanati kesanan toko. Kami asyik belakang murah, tak ada yang sudah kita. Agora kecelasan. Isinafte, akawas nalar isinafte. Kami mesti kalah kita tinggal akawas kita tinggal sebelakang. Barang malam aku bersedia, namun itu dirani. Situ tufajarle karena mabane halkan asikalle. Damma kafi Jafar turun Jafar digasa. Lalu amma berang kalah gasa. Gama oh tidak baterustu. Awas dulu gafus, gafus apa haulikan apa debute apa. Awas sekarang aku nurra kufte tu magar wajibati bager jalalita. Awas dulu gafus awal tibo. Amballe har alle mutesa karakot tira. Awas ni gafus samsira tiwata be. Maka ke awas Faransa ko tamu kali. Sifile lufile gari. Awas ni ke gafus muda ba shaka ba kita ba ke shaka. Har alle baran alle hosan tu tibebe ati be aware galma lamatu kama. Galmi kama ku awas ni ko kafaru ta galma lakku. Inni kuni also nuti jarsa kamna community kamna halaf tu be haja batu be jarsa dunia kamna share kamna kaisi kamna kesat mali wanti kukuti dete biki mali fawasa ke kasi ki bukati awasi ke sababa ke mali wal taba grafika na tejib baba
waa'ee barana fayyadamee kabara darbee irraallee ati ni beekta. Ani nama siyaasaatii miti siyaasaa biyyaa irraa osoo hin ta'in ammatti bakka jiraannu kanatti yoo fayyaa qabaannee waliin nagaan jiraanne jaalalaadhaan akka sirra dhufu kanatti yoo jiraanne bareedna. Hawaasni kun hundi bakka bakka irraa kan dhufuuf jaalalleefi. Garuu carraa kana carraa hawaasni kun waliin jiraachuu dhabuun kun sababa ta'uu qabuu jedhama. Waan keessummaa bakka bu'uuraa. आइए अस्ते मोहम्मद उमर तेल मुमकाती अशरफ गमसुरा दूबा ताउसन आइए नमोद सभी करना के लिए मोहम्मद अशरफ गमसिनम तो हो गए मिस्री के नानाओ सा नमो बड़ा वाले बोलने हो गांधी के सवाल का मतलब है देवीना ini genda kamu ayo ni siapa cuma untuk nama sekolah sekarang dah kamu ayo wani siapa cuma untuk apa kodi tina warri qabsaa'oo taduri oromina bilisa baate inuu deessinanii turanii amma wanni sun haalataan waan jijjiirame fakkaata atileetii koo gara Itoophiyaa bareessii kana dhiyaate na fakkaata wanni sun akkamii ammallee oromiyaan bilisa bahuu dandeetti akkaataa haala qabatama naannoo san jiruutiin yoo maal goone bilisa bahuu dandeetti moo yeroo hundayyuu uummata kanaa waliin booyaa jiraatna sin jechuu barbaada kabira wanni si gaafachuu barbaadu waa'ee dukkana inni illee waa'ee baddaa baalee yoo dukkanne uummanni keenya riratee aanaa daabbaa walakkaa dabalatee lafa isaanii irraa buqqa'u jira. Sababni buqqaa jiruuf sababa jeedalaati. Obboleeyyan keenya jeedalaan kattee haga 2017 dhumarratti buqqaatan jedhaniiranii. Humna gahaa qabnaa isin buqqifnaa jedhaniiranii. Fakkeenyaaf aanaa riraa ati fidhattee argitee kana fakkaate naannoo sanitti uummanni hedduu tokko beekamaadha. Uummanni keenya naannoo sanii buqqa'ee gara gammoojjiitti gala. Suniyyuu gammoojjii saniyyuu akka filannootti hin keenyeef hin tolchine. Haga bara 2017 dirqama qaatan jedhaniiranii. Waa'ee badda qaalee kun maaliif waa'ee abbootii keenyaa lubbuun obboleeyyan keenyaa badda qaalee keessa jiraattu maaliif jeedalaa gattaate? Uummanni keenya jeedala sanii waliin usuu uummanni kun aangootti dhufin waggaa dheeraadhaaf jeedala san waliin jiraataa turan. Beebii jeedala aduru tursu uummata keenya naannoo san isu dura. Atillee waan kanarra waan dubbatu uumaa baay'een argine garuu haga 2017 dhumarratti uummanni sun akka achi buqqa'u yoo dhiqaate irra qofa keessa abbaa warraa 600 ta'a. Aanaa daabbaa yoo dabalate gara 1,000 ta'a. Namni abbaa warraa 1,000 kun ijoollee baay'ee of jalaa qaba. Kana maal gochuu dandeenya? Akkamitti sagalee uummanni kunniin nu ta'uu dandeenye? Baay'ee biyyiin Oromiyaa maaliidhaan baay'ee mul'isan. Wanni itti deddeebi'anii mul'isuuf uummata keenya nyaachuudhaaf fakkeenyaaf nama achi dhalate nama jeedala sanii waliin meebii oolaa gaazaan hiriyaatiin guddan. Kanaafuu waa'ee kana sarara diimaadhaan akka nu barreessitee sirriitti miidiyaan illee nu dubbatu barbaanna. Uummanni keenya qorra baddaasa keessaa ka'ee halkan tokko buluu hin danda'u. Waloota 500 nama qabu jira. Kanaafuu waa'een kun sirriitti irraa kan nu dubbatu si barbaanna. Yoo barbaachisaa ta'e irra bibiltee gaafachuu dandeetta. Aanootii Adaabbaa daarii baddaa jiran gaafachuu dandeetta. Galatoomii waan kana sirrii nu qabadhu waadaraa si taa'u siin jedha waa'ee uummata baddaa baale. Galatooma. Asaa keessan daqiiqaa lama nu godhatee nu gabaabsa. Galatoomii. Galatoomii dura ganagaa waliin gaafiin ani si gaafadhu qabsoo amma dura deemsame keessatti haala guddatti qabsooytee waan dalagamu hunda waan dandeessu dalagaa jirata
Sani kana tirin qabsoo kana fuutanitti geessitanii uummata isaaniif hin malle eeggatanii dambudha. Wanni hedduun uumame waan uumame isa booda atis waan uumame hedduutu. Wanni kun ammoo lafaa qaatee isaa kana eegamanii baate booda dubbadhu yookaan immoo waan kana keessatti calliseetti ilaaluu barbaadee galetti booda amma lafaa qaatee kuma waan akkanaatti yoo kaa'e gaafii biyya personaalii fudhatee wanni asi gaafadhu amma gaafa amma kaatu kana tarsiimoo fi yaadni lafa kaa'ame tarsiimoo fi yaadni lafa kaa'amee badii amma dura uumame sanitti akka itti deebine yookaan namoota ummata Oromootiif yookaan ummata saba kanaaf hin madaalan jettanii qabsoo keenya fudhatanii aangoo qabatan san itti deebitanii isaanii loluuf kaatan amma waan sanitti akka deebine maaltu tarsiimoo fi yaadni kaayamee kan nuti beenee itti hirmaachuu dandeenyu wanni jiru sun ifaa akka nu ta'u barbaada takkaffaa gaafii biyya sanii qabatama mootummaa kana wajjin jijjiirama fiduudhaaf yookaan immoo isin jijjiiruudhaaf haalli isin kalkuleeshin isin gootanii socho'uu jirtan maaliif kana hubannee nutis isin wajjin hirmaachuu akka hin dandeenye yookaan akkuma amma duraa san taasise jechuudha. Gaafii kana wanni kaasee biyyoota akka ABO, mootummaa, faannoo, dargaggoota gaangestarii itti heddumaati. Fakkeenyaaf biyyi keenya 2016 dura waan jiruu fi amma immoo daranuu waan hedduutu qabatee jira waan ta'eef uummata kana wajjin kana hunda wajjin akkamiin fal'aansoo seenuuf qophoofteetii yookaan nutis mari'achuus dhufte waan jiru gaafii biyya. Kanumaa immoo yaada kiyya gaafa masaraa mootummaatti affeeramtee taa'amnan biyya nafa hojii affeeraa sadarkaa hafti galgala sana. Wanni uumame sun shakkii biyyaan siima wanta beekeessii fi kan mootummaadhaa የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን የኢትዮጵያ የበላይነት እንገነባለን ዋንጫ ወሰን ከይሰት ይቦ ይፈማ ኢሳን የኦሮሞን የበላይነት እንገነባለን ጃኒ ሲሃሶን አቲቦ ኦሮሞ ዱራኑ ሀቀቀባ እኩልነትን እንጂ የኦሮሞን የበላይነት ለመገንባት አይደለም የተንቀሳቀስ ነው wanni jetti sun hangam dhugaadhaa jira qabdu. Eenyu maalleen? Ayyeen Tokkoffaa bakka rabbiin baasee wala gabe lammaffaa immoo waan jechuun barbaadu gabaabaa tokko uummanni hanqina baadiyyaatiif qoora kenna qaba. Laayini kanarratti akkuma namni marti argu hanqina baadiyyaatiif kanaafuu soota yuutuubii isaa kana soota dhiyoonni jettu jechuudha hawaasarra naannoo sun deemaa jirtu kana otoo kan qalate uummanni kanaafuu isarratti illee otoo dhiyaatee jettee silaa hanqinni baadiyyaata isaa sini wala jilaafi tokko isa gaafi lammaffaa immoo qabsoon gaggeeffamaa jiru kun otoo hayyootaan deeggaramee jechuun hayyoonni keenya uumamee dhalillee isaanaa jedhamu fakkeenyaaf waggaa jaan kanaa waan baay'ee jechaa turan miidiyaa adda addaa irratti garii lolamatu san ilaalu otoo ammoo hayyootaan deeggamee gurmaahee bifa qonna ta'een sun deemamee jechuu barbaadan rabbi isaa eegu waldumaa fi soosuu akka hin jechuudha. Kana deebiitti kennameetu marsaa lammaffaa dhimma hawaasaatiin asii obboleessi kee kaase akkuma lamaa kudha tokko kaasan yaadadhu
Jadi aswain tu kita turun. Yo orang jab dulu, kemarin aku undang tahu. Wah, mereka mau lihat tak? Yo ada gitu, mati orang ada gitu. Wali nak tahu tak? Mali makan ada gambar ya tak? Gambar dulu kan, nama segera itu. Rakko hawa sedikit. Asyik tu mereka tahu. Wali tu kau bengok gambar sih. Wali hawa sah ogram ni. Biaya ogram orang rumah dah betul. Kerja. Garam yo kerja. Wala makakam. Ule sakakam dah. Kampora sakakam. Dari kampora sosok dah. Kanera kadiba ule ade. Ule yang itu tu sonte. Sera kabdaya tu. Hidu dangkesa, mahu dangkesa kira wah tu. Namanya hawasa ukam. Kaisa tu biarlah kaisa tu. Minta kamu. Wah sedikit tu kamu. Gimana sih nak kamu busin ni semua kali kaisa ni bola. Wah sampai si kaisa tu tangan hawasnya sih pun. Ada ya. Hawas इसको berarti Europe खगुराई बर्लिन जर्मनी पक्का अमेरिका की को प्रॉब्लम डीसी का काम दूंगा अब कोई मशीन के तक हावा तू कैसे बोले आगे वसीले से गाड़ी वसी वन अब तीन तक ऐसा भी इंटर के बोल की hawas tu ligala luar orang letak itu lagi sangkar तो अचून चले दे गरगारू और पाचिदा गरु कोई सारा मगे से चलगा का निंदा का तनी चलगा का बन दोले का बन तो तुम्हारा बन डाला हुआ वो निकला हम तुम्हारा आवाज़ का कटन यो तुमने तो दिलाई ना ये इसी प्रकार खाओ कर दे इसे निकला ले के यो दोले को बात kalau dalam hari ini akan mereka masih mau bertengkar dengan kita. Yo katalis, yo itu banyak berakhir. Bukan. Lama pak, misalnya kawasan mo, boleh beka, untuk kita kita beka. Ya rokan na, bosa, kumsa, gargara. Zero itu mana? Bukan itu dia lah, zero dia lah. Dan dia tu kita ada benda. Praktik Allah kalau dulu ada orang tu. Kita kelma kata ni, sebentar tu kopi seni dia pun wan macam kau tu macam tu. Karena bergara, karena kau itu orang biar kami ni siapa gaya orang karena kau dia. Okey kawan kelma apa mereka kan? Wan gaya boleh kan boleh sih. Mari ni, kelma tu orang sejarah ni. Injalan ni dari orang, injalan ni dari mana itu? Jadi kita nama dengan ayah. Jadi orang artikel apa isi itu pasal roh yang kita ni. Jadi kan, kalau mana ada itu, orang tu kami nak kena bayar lah. Abang kata kembali, abang suri boleh tu lah. Abang suri boleh, karena suri kan, jadi kau kawan sama dengan ini, putus sungai. Akan waktu tu rakor tu bawas merasa gitu, hawasan, namanya tu lanjut. Namanya tu Oga bicara rani karena tadi berkalian mana sih? Mereka disini bukan tadi bukan kita tu namanya itu. Jadi buat apa? Kalau kita lagi kita orang kata, gimana? Bukan lagi, masuk jam berapa? Tidak, hawasan tidak. Lalu mau habis dibuat berapa tu desa kawan? Hawasnya menjadi coba jamela. Canada juga, Amerika juga, sama Canada juga. Jerman kan nggak ada dulu. Apa mereka dulu cuma macam imitar orang tu. Usman, Mali, nama. Mereka tu banyak kan, jadi dah masuk. Kalau buat itu orang 50 berapa tak? Rakyat tu. Bukan orang dia bukan tu. World civilization, world ada. Waktu world sana. Ijarah orang dia kan. Mali ni, cuma terus kalau इसलिए से तू लोग मिक्स करे अगर हम मार्केट में गुजराती जी jadi apa ilmu orangnya di Jogja apa jadi itu kan rasanya dengan kita hati अब semua kita salawat kami pakainya kasau ini
sochii akka kaloo fi sochii baadii booda gara Somaaliyaa deemanii qabsoo nama beekuu gara adda Yaman gara kan Eleno fa'aa Jaalaan fa'aa Hussein Soraa fa'aa achitti falli guddaa godhan. Falli godhan maali? Maqaa Itoophiyaatti yoo sochoonee immoo maqaa Oromiyaatti yoo sochoonee wayyaa sababa qalamaan amala barsiisummaatiin qabaa hawwattanii gaabii qabuun irraa kaatu jira. Yeroo salphaatu ture maqaa Oromoo sochoonee maqaa Itoophiyaa sochoonee isaan qola qabu. Maqaa Oromoo yoo sochoone yeroo sanitti ollaan adda addaa fedhii adda addaa waan qabuuf diinagdee dinagdeessaa waan jabutti warri maqaa Oromoo sochoonee rakkoo qabu warri maqaa Itoophiyaa sochoonee rakkoo qabu maqaa Itoophiyaa sochoonee saba kan galmeessuu dandeessu. Kalmaa guddaatu adeemu keessa ture. Kalmaa finfinnee dhuftee baaruu tuffaa biratti marii guddaa irra godhamee waggaa akeenya bilisummaa Oromoo ta'uu gaafa barreeffatan kitaaba keessatti hidhatanii gaafii hiree murteeffannaa sana kanneen jedhamu waliin suphanii jechuudha. Wanni Oromiyaan Itoophiyaa waan adda babaa'u miti. Amma bakka amma jiru sanii as baay'ee deemee beeku deemu. Bakka amma jiru maaltu gaariidha. Awaan danda'u fi danda'amee hin garin irratti wanti nuti dandeenye jiru sanii nuti dandeenya. Waan dandeessee qofaaf waan gootu immoo fakkeenyaaf amma kana kaasee lamaan ta'uu ni danda'a. Ni danda'a. Kana kaasee lamaan ta'uu kompiitara lamaan dha. Bishaan kana gannaqa jaarsa kanaan dhaabaa. Oromiyaa adda baasuu ni danda'a. Sabboota ni fayyadamna moo ni miidhamna? Uummanni kun nu bara alaabaa isaa taatu maqaa isaa taatu akka asxaatti fayyadamna malees there are objectives agarreen fiite quality of life namni keenya hiyyummaa barabaraa keessaa qabu hacuuccaa barabaraa keessaa qabu lola barabaraa keessaa qabu nu bara Itoophiyaa irratti nufichi illee Itoophiyaa haraam waan taateef takka waan nama jibiisuu maqaa isiitiin waan dura godhamu dinneeti. Amma adda bahuun Oromoo hin fayyadnee kan hin fayyaduu jedhama. Maaliifi mana ijaarame diiguun keessattuu zamana keessatti hedduu ulfaata. Hanga keessatti kaan jiraatu, hanga keessatti rakkoon jiraatu, wal danda'anii, wal sossobanii, wal shukumanii sirree suudhaatu durillee gaarii. Nama diinagdeetiinis itti yaadeeti beekne. Dhimma jaalalaa, dhimma danda'uuti. Ilmaan kiyyaaf ilmaan keessaniif. Dabara keenyaan amma 20 amma 100 harkaa. Oromootis uummata ollaa wajji jiruufis kamtu gaarii jennee utaalaan kamtu irra gaarii. Miidhaa mootummaa Itoophiyaa kan sabaaf sablammoota miidhoo osoo hin ta'in kan sabaaf sablammoota tajaajilu. Mootummaan Itoophiyaa kan saba tokko fi qabxee kaanaatti qabdu osoo hin ta'in kan saboota hunda haqa eegeetii walqixxummaaf wal kabajaan jiraachisu. Mootummaan Itoophiyaa kan nama saamtu osoo hin taane hagibiraas sirnaan guutee uummata tajaajila uummataa irra oolchitu. Sirna federaalaa hayi saboota ummatoota itti kabajame jaaruutu mateeriyaalii nu fayyada. Ni dandeenya immoo amma faa rakkoodha amma gaafii amma faa rakkoodha. Kanaaf waliin wayyu sirna bulchiinsaa jijjiiraa adeemsa jijjiiraa haqa keenyaas eeggachaa haqa ormaatiis irraa eegaa deemutu irra gaarii. Waa'ee uummata Baalee kakaafte xiqqoo gurraachi qabaa guutuun odeeffannoo hin qabu. Akkana fakkaatutti paartii eeguudhaaf wanni akkasii godhama. Guyyaa dhibba fuuldura waa barreessee ture akkaataa seeraan dhaggeeffannaa kan sirriitti maaliifi jarri ammaa kun bilchinnaan ture abbiin godhu jiru.
mootummaan tokko nama dhuunfaas haa ta'u uummata tokko lafarraa karaa ittiin kaasuu danda'u jira. Seeraa jira. Eminent domain jira. Iddoon takka lafti sun tajaajila misooma walooti. Misooma bu'uuraati yoo barbaadan kutaadha. Fakkeenyaaf mana barnootaati, hospitaala, daandiidhaaf yoo barbaadan kutaate nama dhuunfaas haa ta'u garee kun garuu adeemsa qaba. Fakkeenyaaf paarkii uummataa waan taateef bineeyyiin achi keessa jiru yoo bala akkanaa jedhaman taate kaasuudhaaf seerri ni ayyama. Seerri garuu adeemsa qaba beektan. Tokko uummata wajjin mari'atanii amansiisuu barbaachisa. Lammaffaa beenyaa hunda jennu ashiliqii kun nama bal'aa kanaa miti. Qabeenyi, muyini, midhaan wanti achirra jiru hundi lakkaa'amee gabaa ammaatiin shallagamee boroo maal bu'aa buusuu danda'a jedhamu tilmaamamee beenyaan kennamu. Lammaffaa jaljalsoo osoo hin taane yeroo kannanii fi uummanni sun kafacaamate akka irraa hammatu gochuu barbaade. Sadaffaa lafaa fi tajaajila sanii madaalawaa haala qilleensaatii fi haala qilleensaa uummata sanii wal fakkaatu bakka buusuu fi barbaachisaa jechuudha. Duuchaa dhumatti waa mormuunis hin ta'u. Paarkii sun keenya. Paarkii sun turuun Baaleef gaarii, Oromiyaaf gaarii, Itoophiyaan gaarii. Bineensi achi keessa jiru sun tiifamuun gaarii. Ammoo uummanni achi jiru sunis jireenyi isaa naannoo sanarra aayyo abaaboo isaatirraa kaasee xafaa booddee abaaboo irraa kaasee achi jiru mariifamuu, amansiifamuu, beenyaan madaalawaan kennamuu fi sanboota immoo lafti wal gitu. Fakkeenyaaf naannoo riiraa jettee fakkaata. Naannoo riiraa fuutee madda olaa uloo kontiinarri jiraachuu kan jiru. Kun rooba keessaa lafa badgaati. Madda olaa uloo lafa gammoojjiiti. Uummanni kun madaquu irratti sarara. So lafa madaalawaa kennuu fi kan ammoo uummata qajeelfamaa gubbaaduu beekanii qajeelfamni rabbi irraa bu'e maqti irraa bu'e maqti irraa bibi. Mangistiin mootummaa maal goote waggaa waan tokko yaadde uummata gabbuutti akkamuma baasuu malee wal dura teenye ati na komatta ati deebisii kenna ummati kun dhaggeeffatu kakkaalee jira wal amansiisuu danda'u dha. Erga wal amansiifne booda haya beenyaa hoo akka hoogganaa biyyaatti anaan kasiifu deessu qabu. Tokko seerii jiraachuu qabu. Lammaffaa manguddoo biyyaa ogeeyyoota diinagdeedhaa waliin fidanii waliin mari'atanii wal amansiisanii kasaniin deemamuu qaba. So odeeffannoo gaa waan hin qabne achii bulee bakka riira keessa bulee raafuu sanii nyaadde haala sanii dhuge is amazingly beautiful. Naannoon sun laal an akka biyyatti amma osoo mootummaa ta'ee baddaa baala irratti qonnaa'uu ittisaa deemuu qaba. Nama ogeessa bishaanii tekinooloojiin tokkoon dubbisaa ture yoo waan ajaa'ibaa ta'e gara dalloo kanarraa kaasi Harargee bahaa gama tokko kaasi naannoo Somaalee kaasi Somaaliyaa guututti bishaan lafa jalaa fi lafa gubbaa yaa'u ka gaalaa fi namni dhugu ka biqiltuu ittiin biqiltu hundi gaara baalee keessaa bahe. Sadi beeku adatuma qonnaa fi dheedii gaara baalee irra hammaataa deemu bishaan gara nama miliyoona dhibba lama dhiyaatu si akkasii yookiin jiru. Gara miliyoona 80 eenyuun jedhaa jira fakkaatan yaadatu. Bishaan gaara isin keessaa tokko kanarratti hirkataa jechuudha. Baala gaara baalee isa kunuunsuun abbaa fayyaa kunuunsu. Baala gaara baalee isa kunuunsuun uummata riiraa qofa osoo hin ta'in achi hanga Somaaleetti nu gargaara. Uummata keenya jechuudha. Kana godhuudhaaf garuu uummata riiraa dhabamsiisanii uummata riiraatiis uummata sanii gad jirus bineensa achi keessa jirus kunuunsuudha barbaachisaa. Kaamni haamte
अब सो बुकनी जरा टेकदा लेट केने दुआ काय सुने दुआ काय सिंपुने एंगे तुम तिराने तुम वो पिलो केने तो सो माली बेकु करोया माली बेकु अक्का दायो तवन अब मंताने से अक्का ताऊ को क्या करी थी वो पाली ने जिरमा सब चालू मुझे भी जी एरोन जगह तो रे dia mau apa itu kamu yang mau siapa pakai itu baca oh ya ini akan dijaga lah kamu rumah ada itu tahu kamu ni jangan pakai kode itu aja umat yang ini negara kode ini boleh kita sudah nih yang ladus hati kita wakai sih dia mana kira orang tak mau baru mana tidak ada itu lagi belum ada lagi karena kita orang beda kerja Video kan lu begini. Video kan lu begini, kayak baru untuk begini. Ibarat berarti ibarat boleh sana. Ibarat boleh nak apa? Kalau ada tu boleh kan jauh video alam tu boleh dia kan nanti. Alam tu saya tidak amat boleh. Baru warna ni kita jaga ini jaga ada tu. Oke orang tahu. Ada orang Gana makade to kadang kare ita uya kan ko kita jo ambi ko bai nada sandu de badi galesa kan ke bile oppa badi galesa de nai barata lamba pa gale ari galesa ibe ari galesa amat jam marat ke angka jaba kamle bangga ita muti thol ba apan awa deva to deva angka sabota ko la masure wa dalene wani barbane mudu tike devu wan har kam kita dua devne har kam kita dua devne la dua devne har kam kita kero mo je brahma so wan to ne hoje tamare duje wan to da adem so gota likhanan jari na gai sakti dua devne ala awan asa dole beri 19 tiba Irajala barisu malle udara. Abo kandi cinta uyenna abo us naje tadi us dikamanta. Amma ko abo ni ta okan us naje ko nomor babu dirata. So sudah kasita. Amma bo dammo hari ini tukten. Isliye sama kita jalan. Gabi itu apa? Ada rawling barang, rawling kam naik kam. Kalau akan situ rumah tadi, ini baru wani barang nak kaisa tak kamal kaisa. Wah mau kalau dia barang ini badan. Dia kaina akan di kamar. Baru kalau ni kamar. Mula mak kurang siapa, mula mak kurang dua dia ni, mula mak di sagal, bulan. Apa yang kita uji, siapa mak romo tiga kena dan dene bom. Jangan ada kuat. Awal nomor baju jumpa kita kisahni. Umumnya tadi gara jaga aja. Oh banyak kan. Oh kesi nanti. Manja tu berada. We study. We plan. Gara awal gawas teori mau be. Ale jadi kurang mah. Gawas kota apa boleh jadi itu gawas bang. Arah dia gale berat kaine atwanne ralle kaisa kele masharo si kaisa wan kaisi si jube ile arra planning ina awra basba ko dia tu mute sa mal beta o de palo information kata chasa bodum man ko naga batal bodi gale takke chasa gari idhar budi bekam kaisa nori tage ga wanata wanen barbe Kalau yang mau kalau kita dokan jo, bodoh mau sama nus, sama jole. Dalam ini agar ini cerita, apa jole, bagi orang yang tahu cerita. Kalau apa cerita, kamu gak bisa bagi itu, kita kita tu lah, kita orang ini. Or magala kesan para dobi bika kawo dia tu. Inawa ila dia mudi, tu kena kaya dokan dia, bika daganju, maka buku nama tu. Bukan ada itu, untuk balik ke mana ini memang inawa kesan dia.
Ingilizi beekna gaara keessa gadeemna. Siyaasa Itoophiyaa innawaa keessa deemuuti amma iddoo duruufannee waan abaluu fi garee guyyaatu keenyaa iddoo. Hedduu muuxannoo qabna. Experience is very very important. Muuxannoo guddaa qabna. Muuxannoo irratti hundooyinee karoo itti baasnu immoo karoo irratti baasnu kan duuba deemuuti. Amma gariin namaa maal jedha? Jallattuus mootummaan ta'uu mootii kana maalii godhanii gaafni akkas jedhu biraa dabale amma gaafas turuu asam booyi. Amma garuu sadarkaan institutionalization itti deemame. Sadarkaan hojiin argamaa itti deemame. Sadarkaa bilchiinni nama keenyaa guddaa. Amma kuma deebi'aa yaadadha. Kuma akkasatti yookaan biyya gale miliyoneetitti maaliif jiru? Absoon keenya boqonnaa guddaa kutaa tokko fidee jiru. Resistance politics fidee jiru. Governance politics. Siyaasaa mootummaa alagaa jiru fidee jiru. Sadarkaa mootummaa uummataaf taatu garuu governance politics seeruu qabu. Hojii nama hojjechaa jiru. Isaan irratti booluu godhaa jiru. Waggoota lamaan dabree kan hin dubbatu jenne. Isinitti dubbatu jee malee nuuf dibee. Usuun barbaadatu nama fayyada. Usuun ni nuti malee gaaf tokko hin beekne. Gaaf tokko. Qorachaatii ture, dalagaatii ture, neetwoorkii ijaaraatii ture. Keessattuu hojii qaba dippiloomaasii ture. Maaliif? Namni keenya kan baratee biyya alaa jiru qabeenya qabutti ta'urraa kan ka'e keessattuu gaba dippiloomaasii xiqqaa ture. Baay'ee laafa ture. Gaafa lolatti irraa yaadattanii jirta waan ta'an ture. Kanarraa ka'uun hojii san duraan takkaa dalagee hin beekne. Hojii dippiloomaasii dalagee hin beekne. Kanaafuu dippiloomaasii barsiiseetii mana barnootaa mareedhaa keessatti oomiyyaa dippiloomaasiidhaa kaa'ee waa'ee dubbisa. Waasiin immoo bara dubbiraachise. Arguu keessatti jechuudha. Hayyoota wajjin fayyadee yeroon haala ta'eetu jira kophaan jiru. Kophaan jiru. Darbi jalatti haa ta'u Oromoo hedduu qabamu. Yeroo hundaa waan isin godhee ta'e gaafa illee gidaa jechi Oromoo waan deemu tokko baaroo fa'aa hojjetu. Nama keenya qabaa kan ta'an ta'an nama dippiloomaasii yoo qabu asii kun nam tokko dhibba lama argatan biyya buutti torbaatamii shan. Amma meeqa nama eegani? Amma shanta kun jaatan. Har'a mana hagee isaa namni keenya qabala dha dhagii qabu. Dhibba namaa jiru mana hagee jiru. Kanaaf beekumsi hayyummaa qabaachuun namni keenya human resource keenya bal'ataa deemu si shakkisiise. Human resource bal'ataa deemu wanni na yaachisu maaliif quality of that human resource. Wanni nama malas bare tokko tole tokko maaliif manni barnootaa hin bal'atu. Wanni bare maaliif quality isaa dibu dabara kanaaf ko dibu quality barnootaa na yaachisa. Scholarship knowledge production Oromoo Boya, Oromoo se Itoophiyaas Boya deemuu qaba. Irratti dalagamu waa'ee. Dhaabsumaan miseensa maal seena? Maaliif itti deemuu jira? Kitaaba akka dubbattanii fi akka barreessanii barbaadaa. Wanni kitaaba gurbaan deemu osoo battee barreesse kitaaba shamda. Jaarsoliin kun waan keessa dabbatu. Osoo ta'anii barreessanii kitaaba jechuudha. We are oral society uummata afoolaati. Uummata ganeedhaati. Uummata qabaati. Dabransu maaliif dabalatu? Wanni qalbii nama raasuu jiru tiktookiin jiru maaliif jiru namni keenya taa'eeti Twittera taa'ee daldala maqaa kana geeffata oduu bira geeffata. Amma tiktookirra ta'a yeroo mammaakana geeffatu jiru. So, waa'ee Oromoo, waa'ee seenaa keenyaa, waa'ee biyya keenyaa, waa'ee uummata keenyaa wanni gootu
Barraa'uu barreessa waan fedhe haa taatu barreessa. Fuula kenis haa taatu barreessa lafa. Abbootiin keenya bimeeyyiin osoo barreessan naaf ni laafatu. Isin ijoollee laal. Baabbilee irraa kaatee Itoophiyaa qaxxaamurtee Suudaan seentee Suudaaniin Liibiyaa seentee Liibiyaatti dararaa meeqa gartee bishaan irra namni sun meeqa biraa dhufee asii biyya kanatti fuula meeqa gartee bakki kitaaba meeqa bayaa yoo xiqqaate namni ganda keessanii qabu yoo xiqqaate bara rakkoo asirra keessan akka irraa qabu gumuu si dhooyina keessan dhooyine godha jechuudha. Barreessa rakkoo ni barreessa bareeduun qabu ni bareechu. Barreessa akkana. Kabira Oromoo akka duritti filaalina. Akka duritti filaalina. Arga jallaa akkas ta'u taatu biiritti maqaa Oromootiin jiru. Maqaa Oromootiin jiru. Waggaa maqaa Oromootiin jiru itti gaafatamummaa jiru. Wanni jaraan maqaa jirtu wal lolchiisu maqaa keenya qabatanii maqaa nu nyaattanii nu salphiftanii waan ormi nuun jedhu nu geessitanii Oromoon biyya bulchuu dandeessu fayyadamsa. Kun hogganoota qofarratti gaafa jala jirtuu fi gaafa gubbaa jirtu haalaan addiitti nama wajjin intaraas gootu jijjiiramuu qaba. Amna dheeraa booda arra ormi akkan godhe eechaa deemuu dandeessu jallaa keenyaatu nuus ormaas qabdu. Kana ammaa kun qabda tokko jallaa hiriirtuu takka ni lammata. Lammaffaa saboota wajjin akka kaleessa jaasoo hin ta'u. Itti gaafatamummaadhaan akka abbummaatti akka abbaan akka hangafaatti raawwata yoo qabda jechuudha. Maaliif? Gosa guddaa qabda, lafa bal'aa reenta, dinagdee guddaa qabda. Argammoo ormis bitaan jiru. Kanaaf atakaaroo warra ollaa wajjin godhamu. Waa'ee fakkeenya caccabsee jirtu. Nuti Amaarri sababa mootonni isaan keessaa bayan miidhaan muraa keessaa turanii murna siyaasaa Amaaraatiin murna siyaasaa Oromoo mooraa siyaasaa Oromootiin mooraa siyaasaa Amaaraatiin garaagarummaa ilaalcha bal'aa jiru. Irrattis wal lollee jiru. Kaleessi. Arraslee gara fuuldurallee wal dorgomuun, wal falmuun, ilaalchi garaagarummaan nuufisan gidduu dandaara wal dhabuu waan wajjiin waan wajjiin ta'u. Kijiba lama gara biyya kana keessatti tokko namni biyya kanaa hundi tokko warra siyaasaa hundi biyya kana hundis kijiba. Seeraa jira, mataa jira. Mataa fakkii dura barbaachisa. Kalammataa immoo nuuf yaabaluu abaadan waliin jiraachuu hin dandeenyu. Si murteessa rabbis walirra si uume. Oromoo Amaara rabbi walirra uume malee religiin miti mallasiitti gaarii walbira jira. Garuu wal geessuu hin dandeenyu. Yoo gamnoomne nuti isaan yoo gamnoomne ka dabalta waliin himne ka dhufte bal'oo walii jaaluu dandeenya jechuudha. Wanni hoggansa Oromoo ta'uudha, hayyuu Oromoo ta'uudha, dargaggeessa Oromoo ta'uudha. Eegamu warra fakkeessuu fi kijibaan wal jalquu osoo hin taane guddatanii biyya nama hundaa taatu jaarraa ta'u irra jedhanii haa ta'uu danda'a. Wanni asiin jedhu maali? Sooshaal miidiyaa irratti illee haa taatu. Bakkoota adda addaa irratti atakaaroon amar siyaasaa Amaaraa wajjin godhamu laaffachuu qaba. Laaffachuu qaba. Gara fuuldura deemuu danda'uu qaba. Eegi warri ammoo atakaaroon akka warreen beeka warri Oromoo qabaasuu barbaadu. Warra kaleessa abbaan bunjee hintaalee jira jaraan hintaalee jira gara faannoo fi maaliif hintaalee jira. Amma na fuuldura alaabaa hintaalee sun. Miidiyaan Itoophiyaadhaa miidiyaan Abii waggaa fuuldura alaabaa hintaalee jettee jara kunuunsa baafattee kan jeesanii dandeessanii fayyadanii jiranii maaliif akka gargaara. Arraboo Oromoo cima sabboonaa ta'anitti isin keessa ta'anii Bobbi gara darbu barbaadan. Hoggaa itti andar qabdu isin keessa dhokatan. Dhiira tokko baadha qe'aa bahu.
Isa hidhachiise. Humna faangoo warra jaaniin kana hunda caala mataas qaamaas kan hidhachiise Abiy. Gaddaafaan isaa maaliif gaafata gana wanti naannoo jedhamu waraana taatee baate. Gaafas waliin guutamanii Tigraay shaqalanii ganaaf deemu ture. Achi ilaalee kan argatu waan beeku waan ta'u beeku. Faanoo hiisisaa jedhanii girgir jedhani. Facaasanii lama ammaa uumaa dabarsuu kana. Lakki dura mataa namaa hiikkachiisuu barbaachisa. Wal amansiisuu barbaachisa. Dubbiin Amaaraa ture, Oromoo ture. Tapha akkasii keessan kaa'u. Laal. Gaafa qabsoodha. Tumsa tolfannee Oromaaraa waan jedhamu fudhatanii tiitii gala. Haalli nuti yaadne isaan tiitii gala biraa. Goota immoo umaa olii gara gala. Gaafa sana jaarsalee cofaa, uleen cofaa, waraqaa wajjin taanee aboo dubbiin Oromoo Amaaraa ture. Dubbiin si gaafa godha. Teman-teman oleh tinggi berbaju. Kita buat di 2019. 2018 aja bisa beli. Amara kaisa nama ni jiraja. Oromo kaisa nama ni jiraja. Finne, boleh merisa tu. Jitu sere dah siapa? Amara bukan orang bapa curang. Ekai dah yo. Minister negerinya jalan tu. Itu kundalon ni, video office. Orang berada di jiraja ni. Hayyoota gamaa finne marii eegalle. Barumsa warreen asirratti waa bale. Dubbiin faanoo tun toon. Cal wayii dhaaban. Dubbiin harkaa baate akka naannoo Amaaraa mootummaa federaalaa harkaa qabeetu dhugaa miti. Kanaaf isa wajjabina. Lolli godhamu Amaaraa si fayyadu Oromoon biyya san ka fayyadu maali? Walitti bulis hin ta'u, garaa wal bulis hin ta'u. Suuta amalaan wal sosobachaa, waliin mari'achaa, waliin falmaa, haala tasgabbeessanii rakkoolee yoo fakkuura taate malee haalli amma jarri ittiin deemu beekaan ta'ina. Kana marii kanatti dhufu. Awurooppaa hoggaan fide booda Ameerikaan beeku. Marii waa itu baaftu beeku. Kijiba ghost. Dole lammaa turi waan hamaa orma irraa bara. Maal jaabeeta siyaasaan shira. Dhugaan siyaasaa keessa hin jirtu. Osoo akkana jedhanii amanjaatti biyyattii ibsanii nama jala dabarsa. No, bikin dhugaa jiru dhugaa qabna. Syarri dire. Garuu syarri nama sendiri. Syarri namni mana dalam yang baca lewat jangan balik. Kenapa? Balik kalau itu umum, kalau mundur lagi dia hawasa, wan berteum dan ringan darah. Bukan hawasa berani sakit pada terurin sumber sisa. Wani Buddha mali, wani amare Buddha nama Jesus selesai. Itu masalah ini. Bukan apa terjawab. Aduh terjawab kerana zuri ini. Merujut. Garib berwarna sini berada jauh tu. Sehingga kita malu, wajib ramai je. Masuk tu mesti. Balu tu sentuh itu. Balu sentuh itu tu. Ada sebenarnya berapa? Namun so kawan, yo kabajan, yo ada dia kaya ni kabajan. Yo le, Eropa ni orang ni, ini tu kaya terlalu. Siapa yang nanti sebiar Eropa merala. Orang itu orang merapok kamu, maksudnya orang yang merapok kamu. Orang ini mana nanti kamu itu waktu sekarang ni, tapi yang ini kisah itu cize mana sih kita itu sebalas sih kita paspor sih kita, yang ini kita cari di bodoh. Yang itu biar apa itu? Umat yang kita bukan kanas. Wah siasat terkadang teori itu karena ini beda jauh mana. Isi itu ke?
biyya itti jirtan karaa baatu jarmaa Facebookiin haa ibsu jala ta'uu qalbii biitii teessee ariitee biitii nuti qabu. So biyya tana keessatti seera biyya tanaa eega. Ana malee kan Awurooppaa keessa tokko tokko gogaan jiru. Bakka Awurooppaa ogaa seenufa kiliikii qabaluun jibdaa irraa mukaan. Osoo bittatan harkuun isaa jedhi kana bittana jiru kana kana jiru. Nama gurraacha argan isaa. Yookaan kun Itoophiyaa fakkaatu nama Itoophiyaa argan. Isin kun abbaan kan ta'u out society ya. Kanaaf wanni amma jiru kun wannuma abdichi. Wanni siyaasaa itu haasawuu dhiisee kan haasawuu barbaade gaafa dhumaa beekaa isin kenname har'a immoo haafuwe wanni amma hojjetan waan ta'u gooti. Kanaaf goontanii garuu mana deemtanii jettanii ciisina. Kana jedhaa. Yoo fuutanis ulee keessa barsiifadha. Adii keessa kabajaa. Waliin gubbadha. Amma taagataa uffatu fi heddummaatanii fuulli keessa amma fuulli baraa gaafuma irraa dabree jira. Oo yoo sanii fuulli keessa dabree. Bara immoo kana garaa isin arguu fedha. Hedduun isin jaalladhaa nagaa qaabula. Hai.